Isaanis amanaa keessan warri karaa miidiyaatiin biyya alaa keessa teessanii masjiida kanaaf deeggarsa gootanii anis wallaahi halkanii guyyaa asitti dhufee yoo xiqqaate hanga masjiidni kun ijaaramu Jimmaa Finfinnee irraa ka'ee si'a 18 ol asitti halkanis kanan dhufee deebi'ee jira. Asitti deebi'ee ijaarsa isaa sarraatinyaa hundayyuu to'ata. Guyyaa har'aa immoo eebbisiisee jira. Bakka ulamaa gurguddaan hoogganaan keenya kan nama nuti jaallannu hoogganaa majlisa godina Jimmaa Sheekh Muhammad Saadii akkasumas daa'ii beekamaa bakka Sheekh Xaalib jiranu akkasumas hooggantoota majlisaa aanaa geeraa ulamaawota daawota sheekota Sheekh Muhammad Siraat dabalatee sheekoliin jajjabaan bakka jarri jiranutti guyyaadhaa eebbisiifnee jirra. Nama waamicha kun tuffanne asumarraa hubachuu dandeessa. Isaan ulamaa'idha hoogganaa majlisaati. Masgiida wayiin eebbisiisee kannee ijaarsisee xumursiisee kannee wajjiniin eebbisiifna jennaan jecha tokko osoo na jala hin deebisin tole jedhanii na wajjiniin dhufanii gara isaanii kan isin والله كان يعلم ربنا وبياته قوم بينا جا بينا إذا إبريم كم كنا قبلوا لنا كنا كنا ني أكمل نجنة تابع دار نجرا إستماني أماني من نجران كان كهين بيقول تكابر كنا بيني نجا مساجي قبلوا كم واسا bakka itti konkolaataadhaan deemnee kaasanii ijaarsa masjiida kanaatiif yoo xiqqaate meeshaa makiinaan 14 fide qoleetti baatanii as fidanii. Allahu Akbar. Bishaan itti naannoo kabbachi. Allahu Akbar. Begitu itu korkol kata. Nimni hajar Rabbi bira qabdu qofti. Rabbi ajalu Rabbi riftola nasridan no milkesi. Rabbi tokko tamanna, nabiyyi tokko tamanna, kitaaba tokko tamanna, qibla tokko garagalle salam. Jannatu tokko barbaanne nu hundinu, jahannamu tokko irraa baqanne nu hundinu. Hojiin keenya wanni walla bunjiru waan ta'eef innamal a'malu binniyat. Rabbi milkaa'uu malee kasaarina, guddachuu malee xiqqaatina. Gammadu maleen gaddina duroomuu maleen hiyyoomina fayyaa maleen dhukkubsatina nageenya malee balaansin hin argin beekuu malee wallaaluu mana jaasin habaasu yaa rabbi amiin imaana malee kufrii rabbi najaanu habaasu amessa keenya abbaa tamaam har'a sababaa ta'anii asitti waliin nu qaban kan mana rabbii ijaaran erga mana rabbii ijaaranii immoo madrasaa tijaarree ilmiin isa sidhaabbachuu qaba jettanii isin immoo qooda fudhataa jirtan mee umrii isaanii rabbi nu fadheeressu mijaallattanii mana mijaallattan Itoophiyaa guutuutu jaallatan biyya jiru gindala jiru asumaanan ergaan dabarsuu barbaadu abbaan tamaam diraamaa waan hojjetamu haa fakkaatu malee hojii hojjetaa jiran dirama kana keessaan itti fayyadamanii moo yaa rabbi isaaniif kenneen namaa wal baranii diinii rabbii kaddamuun qaba diinii rabbiitti gumaachuun qaba diinii rabbii bira dhaabbachuun qaba hojiin hojii caalu islaaminaa keessatti masjiida ijaaruudha hawaasa kiyyan keessan dhalatte hawaasa kiyya ofirraa jammarama wanti hundinuu masjiida bareedaa rabbitti gabbaran ka daa'imatti qaraasifatan ijaaruu hin qaba jedhanii ijaaranii har'a nu affeerraan bakka kana dhufne kanaafuu ijoolleen kun hojiin namaa guutuu ta'uu dhiisuu danda'a ilma namaati irrinni jiraachuu danda'a akka waliigalaatti kenna rabbi isaaniif kenne fayyadamanii mana rabbii nu ijaaranii duniyaa isaanii akiraa isaanii rabbi haa ijaaru آمين جدي ميارك والقبي ربي سانا مليس وكتلو ربي بولي سجين ريادنا ملكيس يا ربي نو ملكيس نوريس ربي نو فديرس ما تنسى اللي أكو مسام ما كارجا جرو ومتشوا منيكو مديدما نميو واتي ما تنسى تي إسني سواتني تو ربي جرهم كي يدر يجرا ولا كم
يا رب آمين تكما نكلي كان مرب الرب الدين وبني سكين كان ولين ديني كدمنا ونيجي قلتي ونيجي كوكب هالراس تجمر إن شاء الله بكمسيني مدرسة ركنا قبل كان بودا وربيا على جرتنوس وربيا كيس جرتنوس وامشوا واتني ولين دين ربي هاكدمنو كنا دابن ورجاجت جبر سنبرباد إرجعنا نبدأ بيشوا وربادو أواسا كانت نقمتشي سكان أواسا كانت ولين دين ربي كدمنا نيجيرا جنوتان تكا قدادان أدودان جنة دادن جنة وبسبولين جنة ربي بوكان تكما كان يروحين داركو برباد كان تعالى إجارة مكان برباد أكما جلسات اسم إجارة برباد اسمي إجارة برباد دين ربي ولين هكدمنا هاتوكم وين توكو هاتان وكنا هدابن ولا غرغار ديني دي أواسم ماس ولين هدم غرغر ولين باب ولين فجابن أدد ولين باب نودا أدد ولين باب نو نتي توكو ربي توكو قمنا ديني توكو قمنا ولين ديني ربي كدمنا نميت مركنا غرسيسا الله أكبر نمني مربي علم سنيكني جو دعوة سنيكني وربي الروا بيتنين متوايوتن مسألة تكوه وان حيتنا مديقون جيلي دمي بورا لك الانسان عقيدة لك الانسان وان دمي تكوهوني أمانة أسرت يرو درستوتا علموتا دعاتوتا أئمة مسجد صلاة جنون وان تكودان أواسكين يجيكي وجنو إبتو برقودات جرا هم ربي نوف كنينو ما فكرة خير فجافنو قيان كنيا هرا اتفايدمنا هم مرغن جرا وانغاري ملتا همتا كنيا وامي ولغها بكات الدهرة جولي هذا فباهن كامني غرغرة جدين مان كنيا مدحيل مجرة كان ججيرم دي هرغا جلورة كان فوهي لاهي قدفني شكرة غوفتا وهندرا كدنا وانجالا نسريدان ملكسي كرانك تجالا يا ربي أنغونسا وهندا أتاه غدني كان ساتي وامي كانوته تهابين علماء غريني فبه تاريخ ويكينيا بيرغاو كاي أمة إسلام وامي ونغه يا الله أمة سيجا والغه إرادو برتيدا وامي چرغه غري ادمي هلالي كامان بيرغه انتوتا سرين ميكيدا ولا بودندا سنليوتو والفتابني بيه فتابني جچو تنتين والقبني ولين هادم كاسطان وني هدنا من الرتو والفجاس مسألة تتكو أكبر جد سجل ويبا درام بيك توما تورجا والدربا أما والد بتي والأرجو جبا كوتي سوتان غفاف متا في جبا أمني جرارجي كم تشوف دبا ولتي جاجي كباتا في دبان إسلامني والجه نقدم تكبان انتولا ربي جبا ثم الحمد لله نسري دانو ملكسي كرانك تجالا ألنا وانت كاهن تاينتو تاهي علماء كان عمرين دبقاهو كاهي كان علمي برسي سورة برشان تمتاهي وامجا إسلام حلالا دقاهي نقام ندلو مسيان درقا قيستاهي قرقود علماء والقرة كاهي أمة وأمة برمنا فولكه من قدوف درجكو بحرا ولياي مفاقوا سنا كه دفع بيجالا نسر دانو ملكسي كرانك تجالا كنفات ولا حمل أمتاته أمني والرجع جمده والجه الحمد لله موت جالته يعني بهادي حافظ ولينغه غفتا عمري جرا دير سرانغه بوا حلمي جرا تو افيد الربه يا نم ندغه جدي الحمد لله نسر دانو ملغسي كرانك تجالا
يا رب امرئ لموتانو درسي همتاهم بريد واتنو تسسي مقام بريدات جراون نوكاسي يا دجرا قدوسنا في تنباسي قفوفي قفاتا يا رب جلاميسي برسيسو فامسيسو رتنو كاكاسي هجتني هجتشيسو نوسيسي ilmaan islaamallee hilmeenuu deebose inkara'ee faamee hojjechuu beeksise indiinii keeysise milkeessi yaa mawlaa nasriidhaan nu milkeessi karaan keetu caalaa si kadhanna rabbi biismika laalaa nasriidhaan nu milkeessi karaan keetu caalaa سيكادنا ربي باسمك لا لا نسريدان نملكسي إكرانك تجالا يا ربي نملكسي يا أبا رحمتا أمني والقاي حاجة ستمتا بهاك هديتي وليافتا كيسا دمني لالي دنبالي أمتا أرقيا دار بهيجي علموتا كان أبتي بوها ربي وفي قلتا ربي كدا جرى يوم لفتكتا إيه الراقب بلتا كيسا جرى لا لا نسري دانو ملكسي إكران كي تجالا أمني كينيا والكيسا ديمهم بري واللقه ملكا ولنا قري سوچي لافتو ميتيو قلبي مفكر تكا وجه منان الليوان الله أكبر اوكي قبطة ما كما سيدي كم اللبعين يا الله أكبر جناب نومو والفكات وربي جنا تاسي تربينا باتما كمدين دم اوبريشن باتما كمدين دم اوبريشن باتما كمدين دم لا موت والخمر الجراج ما شو فيه وفجر التيجان يا رب تنابليس يا من جد يا رب تنابليس عافيات تنابليس كبرنا تنابليس جيرنا تنابليس جدنا تنابليس ديني تنابليس علمي تنابليس كتشي جرا كنا كيسا يا رب دعوه هنا أغرتيس كتشي جرا كنا كيسا يا رب دعوه هي أجايب كدراوه ربي أبيني يكنا باب تأمر تكلامي سيري يكنا يا رب ناباس تكلامي سيري دري يرتي كنا كيسا يا رب ناباس أكا عبد الله بن باز أكا شيمين أكا الباني يا رب دري جرا كنا كيسا يا رب ناباس يا رب الله أكبر الله أكبر يا رب تنمروا قال عن قلبنا من جل حاجة يا رب ناباس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكن جتو قرقر قبطا نمني حاجة ربي براقب تقفل نمني آفيان سيدي بيجيرو علمون سيركي سيجيرو أبام مناسي دي بيجيرو حاتي مناسي دي بيجيرتو آفيان سي مقري جيرو حاجة أدداك أبنن هنجنو لكامنو نيا كان كي غير رحمن الله دي بشرك قفامو لني يدو حاجة كي بكا جرتو ربي يا ربي أمتا دررتا أركسا قلبيسا حاجة سا غمك ديفته حاجة سبب تمالي يا رب سران قلچين أمتا كينيا ملكي سمالي رب سنين قلچين غمچي سمالي رب سنين قلچين أرارا مسا قوتو تي رب سنين هاكين Bagarapi Buya Gammachuu kanaatiini bagarapi nuus ga'ee isinis ga'ee bakka ulamaa ol gurguddaan bakka garaagaraa irraa dhufanii jiran uffiyaan illee dubbachuun narraan bareedu haa ta'u an waadanuun dubbadhu masjiida kana ijaarsisuu irratti haala kamiin ijaarsinee yeroo gabaabaa kana keessatti xumursiiseen isinitti hima. Masjiida kana karaa miidiyaatiin kanan birrii isaa walitti qabee birrii naannoo miiliyoona 6 kan walitti qabne. Masjiida kana yoo xiqqaate warri keessummoonni bakka biraarraa dhufan an ammas galatuma keessan dubbachuu bakka itti konkolaataadhaan dhumne kaasanii ijaarsa masjiida kanaatiif yoo xiqqaate meeshaa makiinaan 14 fide qoleetti baatanii as fidanii. Allahu Akbar. Kanaaf rabbii jazaa keessanis ni akabbalu ani immoo uummanni as jiru dhagaanaaf meeshaa kan finfinneerraa dhufu finfinneerraa halkanfaa fidee buusee deebi'e
osoo hin dubbatin meeshaa kaanjii marraa kaanfii finneerra amma ijaarsi isaa xumuramutti wamtaan hordofee asitti deddeebi'ee kaleessa eda galgalallee asiin gale guddaatitti sagantaa waan tokko sirreessaa ture hin beektu wamtaan kana hunda godheeti waa biraa miti deeggarsa masjiidaa bakka biraas godhaa jirra biriin hin gala garuu deebi'ee hin ilaalle sun dogongora ta'ee keessan immoo uummata isinirraan dhalate gatii ta'ee yoo dhuman isiniif bu'aa tokko karaa kanaan buusedhaafanii asitti deddeebi'aa ture alhamdulillahi nuun kaayira birii madarasaa amma buufattani isa kaan isinis waan dandeessan itti buusaafi anis immoo kaleessa viidiyoo tokko hojjadheera baatii ramadaanaa kana keessa madarasaa kana inshaallah dandeetti rabbiitiin isiniif ani ijaarsisaa galatoomaan isiniin jedhaa ulfaata. Allahu Akbar. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إخوة الإيمان أني قروانا بيت زنبلو المبكسني يوم الجمعة كان سيتم مرشيسيدا ربي تقول الآن فقيسي مربني أن دعوات تشوفوا تاين دعوات سوداني أستاذ نكينيا شيخيس قداولاني بريس بوكي تاين أن دعائي مسيني كرتشودا توقع باتا ممكنا قواني هنا تنبيكتو إسادواي كرتشودا ما جبتا ويا موي ويا بتي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إسي وجه مجمع تاسي أكاباتي أشواباتي سيمتوباتي آما كيسن دبرتي قبي إيرا قبي آما كيسن كلمات جهنم من الكيس آما كيسن وربي باتي كان إتكي جهنم نماس من الكيس غافا قل لغي كتابة كيسن ربيها تلت غافا قل لغي كتابة كيسن ربيها بريتو مسجد كان بريتني دنيا فاكرات ربي سنها بريتو سفر كين بريتني ربي سنها بريتو أنا سفر دلوتاتي أباتا مامي سفر دلوتاتي أبان تمام اسم كيسا ألتي ميديا رت مسجد كيسا ركا مسجد رجاء الدنيا رتي بيكسيسي مي أباتا مام كان أبجيتو بركا كيسا نفول آمي مي مجاتنا اتبتي كان دلتي مسجد كيسا نغوسي كان آكي سيرو البالو مسجد بيجي جمع فكاتا مريدا فرين فكاتو ملتا الدنيا رتي مجاكونا مليا ملتا آمين جرا ملتاتي Obboleessisa Muhammad Siddiq araatii qara'aa irraa qabeessa hojii jabaa sheeshamsuu walii hojjetani isaa walumaa qabee godhanyaa isaatii walii qabee addunyaa irratti jalaa mul'isu. Mee abbaa tamaan kana egaa addunyaa irratti naaf mul'atu jedhamu. Amiin jedhami. Mucaa kana gufuun isan argin. Hamtuun isan argin. Mee harka keessa fuula abbaa tamaan maangoo nama keenya namaa keessa taa'i. Afaan keessanii xinnaa guddaa dhiiraa dubartii makiinaa bareedaa moodeelii ajjisii harawaa rabbi tankuudhaaf. Yaa rabbi tinuufit jedha. Yaa rabbi tinuufit. Makiinaa namaatiin lamuun deemin. Abbaa tamaa aduun isaa rabbi jalaa raafuu aduun itti bahe godhee hasoollesu. Hin danda'in. Maatii isaa waliin guddina barakaa haa guddatu. Amiin yaa rabbi amiin. Mee isin kun ijaa rabbi isinirraa qeebalee warra ramadaana kana qabee soomana sooma irraa qeebalamu rabbi isin haa taasisu. Anas rabbi akkasa godhu. Amiin yaa rabbi amiin. Baatama aalim haafid doktor warra kitaaba barreessu akka albaanii rabbi si haa taasisu. Lee amiin jee. Amma dabana kana yiwaa wahii bahe yoo namni tokko waa hojjate dhoqqee diribuu miira jalaa dhiituu gabaa keessaa baasuu maalimmoo hojjata warra kanaa jennaani warra gommaa namaa dhoosu malee warra takkaa hojjetu miti. Inna bamu ashawaan gommaa namaa dhoosu musbaarri gommaa namaa dhoosu ummata geera ummata naannoo baatama aanaan geera godinni Jimmaa Oromiyaan milkii alaamanaa rabbi siif hakeenu. Otoon jiru rabbi isin taasisen. Otoo halaan ni jiru haram rabbi na jaasi haa baasu. Mee waa tokko itti jira kana dhagaa. Ilaa biyyi kun biyya shee imaam. Biyyi kun biyya shee naasir. Wallaahi otoo jaran beekin
taarikaan beekne turre yaageer maqaa keessa eeggadha ilmaan keessa eeggadha maqaa jaallatatina waan nama midhaatina maqaa eeggadha rabbii nama gaarii ammas isin keessaa baas hin danda'amu hin danda'u kottaa rabbii bu'aa inni buuse kana rabbiin koota jedhuudha yaadu maqaan ejjee kana kottaa bismillahi baatamaa naafi jaarka rabbi isaana jedhu anumaaf sachoota rabbi isaana jedhu rabbi fuudhaan isaan nahiin waa'ee Tujala himen fitunu mangagabab zamale isa kamini mekanesu walale namunu maboha ija walilale toko kangalbi ko narase kamale hinkabu ambira sa toko male isiduma islam afguma chukajele injede kenne galen rabbi ko kajela nasridan numilkese ikaranke tujala yeroon harkifate fuulaas kajeelee karaate foolate isaan harkatti dhalee jabbii waliin fide rabbiif kennee galee jaalala goofticha argachuu. Fayyaa barbaada, qabeenya barbaada, waggaa kana mana rabbii ta'abaran keessatti soomuu barbaada. Inni wal amaalu binniyyaa gara biyya sun rabbii mee warri waggaa kana ta'abaran keessatti soomuu barbaada gosti. Wallaahu alaa kulli shay'in qadiir. Abbata mawallan gaafadhu atis bareechii qabadhu abbata mawallan gaafadhu isuma dhuguma miidiyaa karaa keessaniitiin mileen jahaan jedhamu kun walitti qabamee isuma dhugumaa nutti himan isuma dhugumaa isa dhugumaatiin egaa walitti qabame ijoolleen sagalee isaanii dhageessee karaa miidiyaa isaaniitiin mileena jahaan kana walitti qabatte guddachuu qabdu moo huqqachuu qabdi jettani mee warra waan guddachuu qabdi jettan harkaanatti mul'adha abbaatamaan warri sagalee keessan dhaga'ee mileena jahaan kana isinitti erge diinii duniyaadhaa rabbiyaa guddisu diinii duniyaadhaa rabbiyaa guddisu Footoo miti namni zabana kana waan ijaara jedhee waa fuudhee waan kenna jedhee namarraa waa funaanee bakkaan hin ga'u majiiricha majlimni godina Jimmaa Sheek Muhammad Saaniin itti gaafatamaan dhimma muslimaa godina Jimmaa dhufaniitti salaatanii arganii anis akka kootti Jimmarraan dhufe Sheek Huseen majlimni aanaa geeraa majiiricha akka ijaarame ittiin qabdanuu maali ijoolleen nagaartanii isiniin hin jennaan warra biyyaa laatiin hin jennaan ijaarameera sobaa miti afaan keessa bu'eera minaaraan isaa bareedeera sunnaa jalqaban orgaleetti salaate sobaa miti waan ta'eef kenni immoo faayidaa faraqta fansab gidee waa tokko fitte raawwate kan biraa fakkitti kana jaartanii dhibbati sirraa eegama siitti salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh obboleewwan kiyyaa obboleettiiwwan kiyya biyya alaa biyya keessas taasisanii warri ijaarsa masjida kanaatti hirmaatan abbaa tamaan wajjinii keessaayyuu miidiyaa gubbaadhaan masjida isinii uummata ijaarraa nu gargaaraa innan gargaartan qarshiin miiliyoonii 6 akka walitti qabamee qodaan Finfinnee Jimmarraa dhiyaatee ijaarameera. Masjida kana ijaaris qottaa argaa nu rabbisaa jedhanii dawwalanii natti himnaaniin anis hojiin kiyya akka godina kanaatti kidimaa diiniiti. Masjidni bakka inni ijaarame eebbisiisuun kan ijaaramuu barbaade waan dandeenye bira dhaabbannee hirmaannee ijaarsisuun gahee keenya hojii keenya waan ta'eef dhufnee qaamaan masjida kana keessa seennee ajaa'iba magaalaa keessattuu akkana bareedee jiru masjida ajaa'ibaa kan nama hawwatu kan nama gammachiisu kan keessi nama namatti tolu afata isaa yoo ilaaltan girgiddaa isaa yoo ilaaltan ijoo isaa yoo ilaaltan waan hundaanuu kan keessa namaa galfachiisu as keessa nu dhaabaniiru amaanaan keessan galma ga'eera kanaaf abbaa tamaam waris iftaanis hojii khayrii isaan hojjechuudhaaf kanaan na bira dhaabbadhaa isiniin jedhamu irratti
akka bira dhaabbattanii ammas waamicha sansini dabarsan hawwattanii amma har'a bu'uura madrasaa ijaaruudhaaf jammarreerra ummannis waan xiqqoodhaan jammareera isin immoo waan hadha jammarame kana waan hadha eegaluudhaan murtaa'e kana ammas bira dhaabbattanii basiinni qofaan ta'u manni quraanaa yoo bira jiraata manni quraanaa yoo bira hin jirre madrasaa bira hin jirre ta'u waan ta'eef kanaafuu guutuu akka ta'u madrasaan kun isaa ijaaramu jenna amaanaa qabaachuu isaanii amaanaa eeguu isaanii argineerra waan ta'eef wanni sin rabbii ittinitti ergitanu bakka sin barbaaddan waan ga'uuf obboloowwan kiyya hundi keessanuu akka bira dhaabbattan wasirraa argaa isinii dabarsuu barbaada wasallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Anis akkuma hoogganaa mana mari'aanaa jiraatonni hawaasa islaamaa har'as jiranu warra miidiyaarraan masjida kana ijaaraniif ergaan guddaan nuuf dabarsinu masjidni kun dhaabateera bawzaa barbaada qoxaarii barbaada ifaa barbaada ifaan masjida kanaa jabaan kan masjida kanaallee masjida iddoo biraallee barumsa masjidni barumsi diin keessatti hin baratamne dukkanaadha waan ta'eef bu'uura madrasaa har'as itti jammarame kanaa waan qabnu beekuma keenya yaada keenya obboleessa keenya bira dhaabannee akkuma galmaan gaane kana ijaarree galmaan hin gaana maal jettan inshaallah